كتكتاتلنا نعدم كن سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Yoya malee yoya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen jalqabe. Kafaa'uun mootummaan yeroo atattamaan akka hundaa'u gaafatti. Wanti amma godhamaa jiru kuni iddoo tokkotti yoo dhaabbachuu baatee jedhe biyya keenya balaa hin taanerra buusuu danda'a jenneetti sodaa qabna. Daa'imni ganjaa ofiifuu sababa hongeen beelaa jirtu jaldees beelan haadhisii dhabdee guddisaa jirti. Mukta ciisa gartee naannoo alla ilmaan jedhanii fuudhanii gadi hin dhufan. Lafti illaa beelofta akkuma binyamillee beela haan bineensillee beela deemaa irra fuudh. Ingalsaallee ganniin akkumaadhaan haan gabatee hojjetu fuudh deemtuyyuu wakee keenee dhoksineetu akkasiin jira deemtee gaggalti. Raashiyaan Finfinnee nagajachuun akka lammiileen isaanii hafan himti. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura annaas ligalgalo. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN waraana Itoophiyaa atattamaan akka dhaabbatu ammallee deebiin yaamichi dhiyeessiti. UN waraan kaaba Itoophiyaatiin wal qabatee kanaan dura mani marii nageen dhaabbatichaa marroo hedduu korka taa'ee waraanii haal duree tokko malee akka dhaabbatu gaafachaa ture. Hirpha gammachuu gabaas qaba. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres waraanni Itoophiyaa atattamaan akka dhaabbatuuf irra deebiidhaan waamicha dhiyeessan. Guuteres waliigalteen nageenyaa garee riphxee loltoota Revolutionary Armed Force of Colombia FARC jedhamu wajjiniin mallatteeffame ganna shanaffaasaa yaadachuudhaaf Kolombiyaa daawwachaa kan jiran yoo ta'u mootummaan Itoophiyaas fakkeenya kana hordofuu akka qabu gaafatan. Adeemsi nageenyaas Kolombiyaa keessa jiru waan na hawwateef qaamoleen waraana Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru deeggaran haal duree tokko malee saffisaan dhukaasa dhaabanii biyyatti akka biraaran waamicha dhiyeessaa jedhan. Antooniyo Guuteres barreessaa olaanaan UN kun dhukaasa dhaabuun rakkina jiru furuudhaaf mariin akka jalqabamu kan haala mijeessuu fi Itoophiyaan tasgabbii naannichaaf gumaachuutti akka deebitu taasisaa jedhan. Waamichi barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii taasisan kun kan dhaga'ames wayita Ameerikaan waraana kanaaf furmaanni karaa waraanaa hin jiru jechuudhaan akeekkachiisaa jirtuttidha. Dubbi himaan jaalaa Ameerikaa lola kanaaf dippiloomaasiin filannoo isa jalqabaa fi isa dhumaatii jedhan. Kun kan ibsame ministeerri muummee Abiy Ahmed dirree waraanaa iddoo loltoonni mootummaa finciltoota TPLF wajjiniin wal lolaa jiranitti duuluun achii hooggansa kennuudhaaf murteessuu isaanii hordofeeti. Finciltoonni TPLF waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin ta'uudhaan ammas gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiraachuu himu. Waraanni Itoophiyaatti ganna tokko lakkoofse kun rakkoolee namoomaa hordofsiisuun namoonni 100,000 lakkaa'aman kaaba biyyattii keessatti haala beelaa hamaa fakkaatu keessa akka jiraatan taasiseera. Waraana kana keessatti namoonni 10,000tti lakkaa'aman kan ajjeefaman yommuu ta'u kanneen miiliyoonatti lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. UN qofa don taane kanaan dura gamtaan Awurooppaa biyyoonni gurguddoon addunyaa akka Ameerikaa, Germany, France fi United Kingdom waraanni Tigraay dhaabbatuu fi qooda fudhatoonni waraanichaa atattamaan marii akka eegalan yaamicha dhiyeessanii turan. Kongireesiin Federaalaa Oromoo kafaa'uun mootummaa yeroo atattamaan akka hundaa'u gaafate. Kafaa'uun ibsa kana akka baasee yeroo waraanni kaaba biyyattii hammaachaa dhufee fi dhaabbileen biyyalaa lammiilee isaanii biyyattii keessaa akka ba'an akeekkachiisaa jira. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu itti gaafatamaan wajjir kafaa'u obbo Xuruuna Gamtaa BBC turtii waliin taasiseen rakkoo ammaa biyyattiin keessa seentee furuu fi waan ta'uu qabu akkanaan ibsa. Maatii olaanaatu dubbise. Rakkoon biyya kanaa babal'ataa dhufeera. Keessumaa immoo walitti bu'iinsi babal'ateera. Biyyi kun immoo carraama diigamuu irra geesseetti. Ibsi keenya kun yaaddoo biyya keenyaaf qabnu agarsiisuudhaaf jenneetu kan baafnedha. Qabiyyeensaa mootummaan amma aangoorra jiru biyya kana baraaruudhaaf hin dandeenye. Kanaaf mootummaan yeroo gabaabaadhaaf hojjetu haala mijeessee biyya kana tasgabbeessuutti adeemu, chaartarillee qopheessuutti adeemu kan jedhamu of keessaa qabaatuma gabaabaatti. Kafaa'uun dhimmoonni hedduun yeroo kaan ibsa baasa. Tarii ibsi isin baastan kun hagam bu'aa qabattanii yaaddu, hagam jijjiirama fidattanii yaaddu irra deddeebiidhaan yeroo hedduu ibsa baasaa turtan. Nuyi egaa ammallee gara fuulduraatti illee numa baafna. Maaliif gahee keenya keessa waa tokko ta'a jenneetu abdataa jirra. Maaliif yoo jettanii guyyaa tokko namni nu dhaga'ee
Keessumaa immoo namni waa'een biyya keenyaa kun yaaddessu as ba'ee nu wajjiniin tumsee adeemuudhaaf danda'a kan jennu abdii waan qabnuuf olee buleegaa namni baay'een watti dhaga'amee jedhee dhimma kanaa fi tumsuu danda'a jenneetu yaadna abdanna. Maaliif namni rakkoorraa barateellee of sirreessuu hin danda'a, wal sirreessuus hin danda'a. Haaluma kanaan qaamni mootummaa amma aangoorra jirullee ejjennoo keenya kana ibsa keenya kana hubachuudhaani Intanaa jechuudhaaf hin danda'a jenneeti kan abdataa jirru. Amma mootummaan biyya bulchaa jiru ministeera muummee dabalatee gara duulaatti bobba'aa jiru. Uummanni illee hoggana biyyaa kana hordofee akka duuluuf kakaasiitu jira akka biyyaatti. Kanarratti KFO'n waan mareetee jira. Ejjennoo akkamii qaba? Maal jedha kanarratti? Ejjennoo KFO durumaan duratti egaa baay'een keessan beektu jenneetu abdataa jirra. Biyya kana keessatti waraanni gaggeeffamuun irra hin jiru. Nageenyi bu'uutu irra jira. Qaamoleen waraana jiran hundumtuu qawwee isaanii lafa kaa'anii gara marii nagaatti akka adeeman nu gaafataa turre. Ammallee gaaffii keenya sana itti fufuudha jenneetu ibsa akkanaa baafne. Wanti amma godhamaa jiru kuni iddoo tokkotti yoo dhaabbachuu baatee jedhe biyya keenya balaa hin taanerra buusuu danda'a jenneetu sodaa qabna. Waamichi nageenyaa yeroo as gabaabaa keessatti godhame walitti adeemnaa, walitti deebinaa, mariidhaan biyya ijaarra malee wal waraanuudhaan dhimma siyaasaatiif jedhame keessumaa immoo siyaasa keessaa immoo aangoodhaaf jedhame biyya keenya keessatti waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabbachuutu irra jira. Sabnis kanuma irratti yaadda'uutu irra jira kan jedhu irratti hundoofneeti nuyi ejjennoo akkanaa kan fudhannu. KFO'n filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa waajjiraaleen isaa bakka garaagaraa biyyattiitti jala cufamu akkasumas gaggeessitoonni fi miseensonni paartichaa hidhamuu hordofee dhiibamnee jechuun hirmaachuu dhaban. Dhaggeeffattoonni oduuteen gaggabaaboo jalqabaanii waraanni kaaba Itoophiyaa hammaachuun biyyoonni lixaa fi UN hojjettoota fi lammiileen isaanii biyyatti dhiisanii akka ba'an yeroo gorsaa jiranitti Raashiyaan garuu haalli magaala Finfinnee tasgabbaa'aa jette. Kanaaf karoora hojjettoota imbaasii magaala Finfinnee jiranii fi maatii isaanii biyya baasuu akka hin qabne beeksifte. Naannoo Amaaraa magaala Dabra Birhaanitti miseensonni poolisii namoota soda nageenyaaf shakkamanii to'annoo jala jiran mana malsirreessaa akka ba'an taasisan to'annoo jala ooluun ibsame. Itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii magaalichaa Inspektaa Addis Gabrahiwotii fi saajiniin olaanaa Mulugeeta Gashoo namoota garee shororkeessaa TPLF'n waliin qabu jedhanii to'ataman. Achuun magaala Dabra Birhaanitti sadaasa 25 irra kaasee namoonni waraqaa eenyummaa magaalattii hin qabne sochii akka hin taasifneef dhorkamuu bulchiinsi magaalattii beeksise. Waajjirri kominikeeshinii mootummaa bulchiinsi magaala Dabra Birhaan toora miidiyaa hawaasaa irratti akka beeksisetti jiraattota magaalattii kanneen waraqaa eenyummaa qaban qofaatti guyyaa sochii taasisuu danda'a jedha. Kanaaf sababii kennameef qaamoleen iddoowwan garaagaraa irraa lo'anii galuun naannicha qorachuu fi hojii odeeffannoo kennuu hojjetan jiraachuu waan ergameef jedhan. Jijjiiramni qilleensa hammaachuun gosti simbirroo yookiin simpirree albatros jedhamu akka walii kan taasisee jedhu qorannoon hariiroon gaa'ila isaanii kan addaan citu yoo jaalalli duraan ture dhabamee fi yookiin ammoo yeroo walii kennuuf dhiisuun ta'uu malaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa imbaasii Ameerikaa akeekachiise. Deeta ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabada Deessisaa ibsa kenneen Ameerikaan ibsa akeekachiisaaf jechuu baastuun lammiilee Itoophiyaa shororkeessuu irra dabartee maqaa dansaa Itoophiyaa xureessuu jirti jedhe. የአሜሪካ ኤምባሲ እና አንዳንድ የአሜሪካ መንግስት ተወካዮች በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉ ያሉት ጫና እጅግ ባሲን አሜሪካ ፊ በከቦቶኒ ሞቱማ አሜሪካ tokko dhiibbaan isaan Itoophiyaa irratti taasisaa jiran haala nama qaanessuun itti fufee jira. Keessumaa torban muraasa dura hidhattoonni TPLF Finfinnee marsaniiru. Ololli jedhu tamsaasuun lammiileen isaanii Finfinnee keessaa akka ba'aniif kakaasaa turaniiru. Biyyoonnii fi imbaasiiwwan biroos tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhataniif dhiibbaa taasisaa turan. Kun soba ta'uun isaa mirkanoofnaan abdii godhatanii kan turan gareen shororkeessaa Finfinnee seenuun isaa jalaa fashilaa'ee abjuu ta'e afnaan ajandaa biraa
qabatanii dhiyaataniiru. Guyyaa kaleessaa Finfinnee keessatti haleellaan shororkeessuu raawwatamuu danda'a jechuudhaan ibsa sodaa uumu baasaniiru. Akeekkachiisawwan of eeggannoo akka taasifamu jedhanii baasan kunneen dhugaarraa kan fagaatanii fi Itoophiyaa shororkeessuun TPLF immoo looguu gochuun kun waraanni ifa ta'e banamuusaa ifa gochuu barbaanna. Ofuma isaanii addatti ragaa fi agarsiiftuun tokko tokko ifatti osoo hin mul'atin haleellaan shororkeessummaa inni raawwatama jechuudhaan Itoophiyaanota sodaachisuu, hawaasa addunyaa immoo Itoophiyaa nagaa hin qabdu jechuudhaan abbootiin qabeenyaa tuuristoonni akka gara Itoophiyaa hin dhufne gochuudhaaf akkasumas maqaa gaarii Itoophiyaa balleessuudhaaf ibsa kaayyeffate akka ta'e beeksisuu barbaanna. Kun seera dippiloomaasii kan cabsee fi hariiroo nagaa seena qabeessa biyyoonni waliin qabaataa turan kan balleessu ta'uu ibsaa. Mootummaa Ameerikaas ta'e teessoosaa Finfinnee kan godhate imbaasiin Ameerikaa gocha shororkeessummaa fi qaanessaa ta'ee fi itti gaafatamummaa hin qabne kana irraa akka of eeggataniif ni akeekkachiifna. አሸባሪ አሳፋሪና ኃላፊነት የጎደለው መግለጫዎች ራሱን እንዲቆጥብ እናስጠነቅቃለን። Dhaabbileen deeggarsa Ameerikaa deeggar laachuu dhiifnee baanaa jechuun sodaachisaa jiraataniillee kabajni Itoophiyaa qamadiin hin jijjiiramuu ka jedhu obbo Kabadaan gargaarsi lammiileen Itoophiyaa biyyattiif taasisaa jiran abdiin horee jedha. Hoogganaan biiroo nageen magaal Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa magaal Finfinnee keessatti yaaddoon nageenyaa raagaan deeggaramee hin jiru jechuun miidiyaaleef hime. Daa'imni ganjaa ongee Booranaa fi kaab keenyatti mudateen beelaa jirtu jaldeessa babuun kanaan haati isii dootee guddisaa jiraachuun namoota hedduu gara nyaate boncima mudat kanaanii bineensi bosonaa akkuma horii kaanii du'aa jira. Kaab keenyaa naannoo Isiyooloo bakka Garbatula jedhamtutti daa'imni Amina Jiloo jedhamtu tuniin adooman barumsatii galaa jirtu jaldeessa kan argattee mana isaaniitti kunuunsaa jiran. Haati isii Tiyya Gurraachaa akka Aminaan jaldeessa kan itti argatteef waan keessa jiran nuuf ibsiti. Intalli qoontooni jaldees kana keessi argatteeni iskuul nagaa soom. Maqaan iskuula nagaa? Maqaan iskuula. Iskuul kaan isaa jagagaltee naan jagagaluu jiru fuula galtee tulaa tokkotuudhaani. Aramuumis gaaddisuun jalqiisa gartirmaan kaan isoon mukta ciisa gartee naalee alla ilmaan jedhanii fuudhanii gadi hin dhufan. Isileen akkisiiti qaramoo wanni kaan seet qamalee alla mama qamalee argadhee maal jettee siin dhuftee naan takkee qamalee wanni jaldees gaaratiin guddina miskiina laftiillaa beeloof takkumuu binnamiilleen beela kan bineensilleen beela deemaa irra fuul. Waanumnu nyaanna kenne deemi guddi wiki sadina birjir anallee hinduwa sagalee nyaata waan akka indiisi waan akka mabbe haccifi kennaaf intalsaallee gannile na kumaadha kan gabatee hojjet school deemtuyyuu wakee kenne dhoksine duma akka sindira deemte gaggalti kananillee kadhaabu waan jira disareen tokko dargar tokko isa kunallee ananiif indiisi waan kana waan inni argatu waan inni fedhi bidaaf akkanuma wanniin kaanam kabisaa yoo waan dhagayya akkana kan ilmaan kiyaalli nabban qabdu. Ati ijoollee hagam qabda? Ani ijoollee afur qaba. Akkamiin guddifti ijoollee tante taan? Ijoollee tante abbaan bireen jiru wayaa fadhee amma kana yaamanii wayaa miidhee diblamaan tokko argadda jechee achiillee waan xiqqoo tokko hojjedhee wayuma akkanum deemu karratti biyya fa'aadhee qoraan facaasadhee kanuma qoraan fa'uuradhee akkas. Lafti suniin akka malee bonaa jedhan mee haal bonaa lafti akkam jirti biitii beela akkam jirti? Lafti akka dabaaboon oola akkana kan garbeeltillee akkasum namillee akkuma bineensi jedhatu namillee akkasum beela. Wanni tokkollee kan jiran jirtu beeksisa wayiillee bitachuullee namni miskiina kennaa kun danda'u wayii beeku kutani. Sagada akkanuma akka tabaaboo olee guyyaa gara jiranii kuttee fakkum kayyaanami onnee fi kennee amnallee hin darbadhu miskiina shooriin guddifadha lakkee onnee fi kennee akkuma ilmaan kee guddifadhan isaallee guddisaa jedhee akkan ceedisa darbu jalga dhibbi tokko aanisa isaabaaf ta'uma akkana kan guyyaa gara biyyuumirra fuudhee fisa boriyyaa ta'u hojja kan talaas fargar kennaaf akkuma ilmaan kee yaadeen fuudhkaan. Nami bineensi kan raasatti ofirra deebise saniin jira. Namni gari hin jedha namiin ofirra deebisi maali atillee ilmaan kakkeessillee lafura akka qabda maamalleen tana isillee diirsiin qabdu ilmaan isillee cibti kana simmatti irka qaba lakkee maali nalla shoori waan nyaadhadeen. Atelee si tarka qaba? Ijoollee si cufna tarka qaba. Ijoollee hagam qabdi? 5 qabdi si. Ijoollee 9 guddisuu jirtaa jechuu. Olla isaanii kataa'e Naasir Muhammed kan intaltituun akkuma jaldees guddisaa jirtu yattiim ta'uu himu boni hammaatee nama isaa fi bineensi alaalleen akka jajjaba jiraachuu himu. Eegibeta oolaan buute simpirree bineensi kun cuf olla gabbaafa dirat bineensi akka jaldees gaaraa kamalee simpirree cufa muntana dirkan geejjib muntana aniyyuu simpirree kololchii jiraktaa kanatti wanni kun gabbaafatee duubi guyyaa dhibbii intaltaan guyyaa akka wiikii 3 kadab jaldeessi du'ee haati teete oduu jirti argiti ilmaan kaan dhageessa hojjumtaan fuute maantaat ilmaan kaan fuute warratti hin galte. Ilmaan kaan hojjesin akkan baatee deemtuun gurrisii yooti. Sagalee kennuufi ansite walumaan ta'anii hojjesin halkan akka nama kaan dhodhoofte rafif. Diiram isatti riba kaase. Lafa ka'ee aanan kenniteefi. Nullee waan kaan dhageenne naan xiqqoo qarqaaru aansin. Waan akka indiisii fa'aa binnaa fi aanan fa'aa warrilleen guddoota barkii hin qabu. Mallee ijoollee dhuu qabani.
Dhageeffatooteen sagantaan irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasi galgal kanaa naa ta'uu dinnaan ilkaan hooqadhaa jetsareen hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaa dhan bulaa.